jaalala waaqa jaalala bakkalcha bareete mana gal. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuu hundumti keessan akkam ooltan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettiin Ibroo Maariyaam maqaan ishii kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana koorsii keenya walitti fufiinsaa kutaa 16ffaa kan laallu waa'ee kadhannaa gargaarsa Waaqayyoo argachuudhaaf kadhannaa kadhatamuu jedha. Yeroo darbe kutaan 15ffaa kadhannaa gara haadha keenya qulqulleettiin Ibroo Maariyaamiitti kadhatamu kan jedhu kutaa 15ffaa laalleerra. Akkuma beekamu qulqulloonni raajonni wareegamtoonni fi toroonni kadhannaa isaaniitiin Waaqayyo irraa dhiifama akka nuuf laachisan yookiin immoo Waaqayyo irraa dhiifama akka nuuf argamsiisan walitti laalleerra. Guyyaa har'aa kana immoo gargaarsa Waaqayyo argachuudhaaf yeroo dhiphinaa, yeroo gidiraa, yeroo rakkinaa keessatti gargaarsa Waaqayyo dhugumatti Waaqayyo yoo nu gargaare malee wangeela maatii Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 3 gubbaa irratti ana malee homaa gochuu hin dandeessanii jedha. Ana malee homaa gochuu hin dandeessan jechuun jireenya keenya jiruu keenya hundumaa keessatti gargaarsi Waaqayyoo iddoo guddaa isa qabu ta'uusaa beekuu fi hubachuun hunda keenya irra jira jechaadha. Isa kanaatiif gargaarsa Waaqayyoo irraa argannu Waaqayyo akka nu gargaaruudhaaf gargaarsi Waaqayyoo nu faana akka ta'uudhaaf humna diinaa irratti hojii keenya keessatti yeroo qorumsa keetti qorumsan injifachuudhaaf hojii hafuura hamaa injifachuudhaaf maal gochuu qabna? Gargaarsa Waaqayyoo argachuun barbaaduun kadhachuun dirqama keenya ta'a jechaadha. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan qalbiittiin qalbeeffattan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenyaatiif haa kennu. Gargaarsa Waaqayyoo argachuudhaaf yoom kadhachuu qabna? Akkamitti kadhachuu qabna? Waa'ee maalii kadhachuu qabna kan jennu kutaa 16ffaadha. Guyyaa har'aa kana ilaalaa kan jirru miseensi haaraa taatan wangeeltuubiidhaaf. Wangeeltuubii wangeela dhugaa sagalee jireenyaa bara baraa argachuudhaaf deebii shakkitootaaf gaaffii isaaniitiif deebii wantoota gaaffii sirrii ta'uuf immoo deebii bal'aa argachuudhaaf sabiskiraayibii gochuudhaan miseensa yuutuubii keenyaa akka taatan isin affeeraa. Yeroo viidiyoo kana eegaltan laayikii fi sheerii gochuudhaan hanga dhuma viidiyoo keenyaatti akka nu hordoftan isin beeksisaa. Egaa guyyaa har'aa kana immoo Waaqayyo irraa gargaarsa argachuudhaaf yeroo kamii Waaqayyo irraa gargaarsa kan argannu egaa dhugumatti jireenya keenya keessatti waan ta'u hundumaa gargaarsa Waaqayyoo malee wanti ta'u hin jiru. Namni waan ba'ee galuuf, namni waan hojjetee argatuuf, namni waan dhalchee daa'ima argatuuf, namni waan baay'ee waan hojjetuuf ofiisaatii ba'ee ofiisaatii hojjetee waan galutti fakkaachuu danda'a. Namni Waaqayyoon hin gargaarre eessayyuu ga'uu hin danda'u, hojjetee argachuu hin danda'u, ba'ee galuu hin danda'u, dhibamee dhibee irraa fayyuu hin danda'u, hidhamee hidhaa irraa hiikamuu hin danda'u. Kana hundumaa gargaarsa Waaqayyootiin kan ta'u ta'uusaa beeknee kadhannaa kana gara Waaqayyootti kan dhiyeessinu ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Egaa akkuma beekamu yeroo darbees akkuma laalle kadhannaa kamiyyuu gaafa eegallu maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko jenneetu kan eegallu kun ifadha. Sanaan booda hunduma kan dandeessu Waaqa dhiifamaa, Abbaa dhiifamaa, Ilma kee bade tokkicha sana gara kootti gara keetti dhiyaadheera. Ani tokkichi ilma kee bade sun gara keetti dhiyaadheeraa jedha. Egaa isa kanaatiif hunduma kan dandeessu Waaqa dhiifamaa, Waaqa arjaa, ilma kee bade tokkicha ilma kee gara kootti ergiteetta. Anis gara keetti immoo dhiyaadheera. Kadhannaan siif dhiyeessu hundumaa tokkicha ilma keessa dhibamaa sana gara jireenyaatti yookiin immoo gara mana yaalaa fayyinaatti, isa xuraa'aa sana immoo gara qulqullummaatti, ija jaamaa sana immoo gara ija warra ija qabuutti ifaan kan geeddartu yookiin immoo ifatti kan jijjiirtuuf
ani hiyyeessaa fi nama homaa hin qabne gara samiitti gara biyya lafaatti kadhannaa siif dhiyeessu hunduma dhibee koo irraa akka na fayyistuuf xuraa'ummaa koo akka naaf qulqulleessituuf akka na addeessituuf akkuma cabbiitti badii koo hundumaa immoo akka naaf dhabamsiistu qullummaa koo sana immoo akka ati naaf haguugdu keessa koo kan hin jirre arjummaa keetiin sinan kadhadha. Waan hundumaa irratti ati na faana ta'uudhaan dukkana sana akka naaf ibsite, isa jallaa sana immoo akka naaf soroorsite, akka naaf taasiste, fooniif dhiiga kee akkan fudhadhuudhaaf si faana akkan jiraadhuuf na qaqqabsiisi. Foon kee dhiiga kee akkan fudhadhuuf na qaqqabsiisi. Lubbuu koo immoo miidhaa irraati naaf oolchi. Ati mootii moototaa gooftaa gooftotaa waaqa samii nyaata kan ta'e fooniif dhiiga kee kabaja guddaadhaan kisoomina guddaadhaan siruma kan ta'e deddeebi'uudhaan badii koo narraatii haquudhaan akkan fudhadhuudhaaf na taasisteetta. Fudhachuun koos immoo jireenyaaf malee du'aaf murtoodhaaf akka natti hin taane cimsiitii na eegi. Yaa gooftaa, ani dadhabaa kanan ta'e tokkicha ilma kee ijoollummaa koo irraa eegalee badiin hojjedhe hundumaa yakka raawwadhe hundumaa dhiifama naaf taasisi. Ija jabummaatiin hojii hojjedhe irraatii na eegi. Ani cubbamaa kanan ta'u ilmi kee galataan foon keetiin akkan kabajamu na taasisi. Innis immoo fudhachuudhaaf jireenyaaf dhiifamaatiif malee murtoodhaaf akka natti hin taane amantii kootiin kan itti cimu, jecha kee kan ittiin eegu, diina tokko kan ittiin waraanu, kan ittiin lolu gaachana amantaa naaf taasisi. Hojii cubbuurraatii kan ittiin fagaadhu keessa kootti margaa kan jiru kan na waraanu du'a, hawwii, hojiiwwan hafuura hamaa kan ittiin buqqa'u naaf taasisi. Atis jaalaladha, jaalallis immoo sidhadha. Obsa kee, kisoomina kee, jaalala kee, ajajamummaa kee, hubannoo kee, gara laafummaa kee, humna hafuuraa kee keessa kootti taasisi yookiin immoo naaf uumi. Kan natti na hidhachiistu humna hafuuraa kan mul'atu kan hin mul'anne diinota lubbuu kootii hundumaa akka mo'adhuuf na taasisi. Yeroo waraansaa sana humna diinaa mishigii isaa akkan diiguuf siruma na gargaari. Arjaa waaqa deddeebi'uu koo harka kee bal'isiiti na simadhu. Gaabbuu koos akka gaabbuu qulqullootaa irra deebi'uun cubbuudhaan akka hin banne kan na haguugu anaaf haa ta'u. Gooftaa koo uumaa koo Iyyasuus Kiristoos anaaf yeroo jettu fannoo irratti duutee fannoo irratti kan fannifamte jaalala kee keessa kootti mallatteessi. Atis immoo siin kabajuudhaan akkan jiraadhuuf hanga baraatti na gargaari. Haadha kee qulqulleettii Dubroo Maaramii jedhiitii kadhannaa koo, kadhata koo, aarsaa koo naa fudhadhu jechuudhaan kadhannaan kun waa baay'ee of keessaa kan qabu, hafuura hamaa keessa keenya gale keessa keenya akka ba'u, cubbuu keenya irraati akka qulqulloofnu, rakkoo garaa garaa irraati
akka bilisa baanu, gargaarsa waaqayyoo akka argannu, hojii matatii, hojii xinqulaa, hojii moraa hundumarra akka ejjennu, foonsaa fudhanne kun immoo murtoof otoo hin ta'in jireenyaaf, gaddaaf otoo hin ta'in gammachuudhaaf, badiinsaaf otoo hin ta'in argamuudhaaf, salphinaaf otoo hin ta'in kabajaatiif, jibbiinsaaf otoo hin ta'in jaalalaatiif akka nuuf ta'u keessa keenya foonsaa fudhannu kanaan hafuura hamaa injifannee eebba waaqayyoo arganne nagaa ilma dubroo maaramii akka itti argannuudhaaf kadhannaa gargaarsa waaqayyoo irraa argachuudhaaf kadhatamu. Maatiiwwan waaqayyoo bu'uurri waan hundaa gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Jalqabas hin qabu, xumuras hin qabu. Jalqabnis xumurris giddu galeessis jiraataa bara baraa kan ta'e isaa fi isa qofaadha. Kanaafidha waan hundumaa kan namaa laatu, waan hundumaa kan argannu waaqayyoo qofaa fi waaqayyoo irraa qofa waan ta'eedhaaf gargaarsa waaqayyoo argachuudhaaf, humna lubbuu cimsachuudhaaf, yaada foonii laaffisuudhaaf kadhannaa taasisnu jedhamee kadhannaan kun kadhannaa waaqayyoo irraa gargaarsa argachuudhaaf dhugumatti abbooliin keenya maqaa waaqayyoo da'oo godhachuudhaan galaana addaan hiraniiru, boolla leencaa keessaa ba'aniiru, salphinni isaanii kabaja ta'eeraa fi hafuura hamaa injifataniiru, eebbaa fi suga waaqayyoo argataniiru, du'a isaanii qophaa'e jalaati ba'anii jiru. Namni waaqayyoon gargaare du'a keessaa ba'a, salphina oola, jireenya bara baraa argata. Kanaafidha jireenyaaf jiruu keenya keessatti, waan hojjennu keessatti, waan raawwannu keessatti, waan yaannu keessatti waaqayyoon gargaaraa keenya ta'uusaa, humna keenya ta'uusaa, jajjabeessaa keenya ta'uusaa kan ittiin hubanne beeknee ittiin jiraachuun, ittiin deddeebi'uun nurra jiruu fi kadhannaan gara waaqayyootti dhiyeessinu isa kana ta'uudhaan beekuun barbaachisaadha jedha. Yeroo yoo qabaanne waan biraas irratti ni idaana. Eebba waaqayyoo yookiin immoo suga waaqayyoo argachuudhaaf immoo kadhannaa kadhatamuu kan jedhu itti aanee immoo inni jalqabaa gargaarsa waaqayyoo argachuudhaaf, inni kun immoo suga waaqayyoo argachuudhaaf kadhannaa kadhatamu kan jedhu kutaa lammaffaa gaafa ilaallu maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko jedhee eegaleeti. Waaqa eebbaa yaa uumaa koo, eebba dhabuu kootiin keessa koo lubbuun koo dhiphatteetti na ilaali. Jireenya koo mo'achuudhaaf baay'ee yoon dadhabuyyuu, yoon ba'uyyuu, yoon bu'uyyuu bu'aan koo wanta naaf argamuu dideef abdii kutadhee qamadii facaasee inkirdaada yookiin immoo aramaamoo akka haamuutti natti ta'e. Kanan qabuun akkan gammaduuf, akkan galateeffadhuuf, akkan jiraadhuuf bittaa biyya lafaa kanaa kan ta'e daabiloos hafuurri isaa akka na hirraatessine qarshii koo fudhatee akka naniineef eebba kee baay'ee bu'aa qabu daana'oon nyaachuu kan hin dandeenye karaa cubbuu irraa qofa furmaata akka hin taane natti agarsiisa. Yaa gooftaa ko, kadhan qabuun akkan gammadu, siin of jajee rakkoo fi dhiphina keessaa akkan ba'ee jiraadhu na taasisi. Wanta irratti gaggeeffamu yookiin immoo wanta hojjedhu hundumaa waan gaariitiin naaf eebbisi. Waaqa qulqullootaa beelaan qabamanii warra dhiphatan, warra rakkatan keessaa dubartittii garbicha kee taate Eeliyaas irra bultee hubboo ishee akkuma zayitiidhaan guutte
meeshaa ishii daakuudhaan akkuma guutte maqaa keef gaafa jedhan rakkoo warra simatan abboolii keenya maqaa isaaniitiin eebba isaanii naaf baay'isi. Buufadhees akkan buufadhuuf naa kenni guyyaa dhiphinaas arjummaa keetiin hiyyummaadhaan akkan hin dhiphanneef beelaatiin du'aatiin akkan hin rakkanneef sababa kanaatiin kan dhufu rakkoo fi dhiphina garaagaraa irraatii na haguugii. Eebba obboloota kootii ilaalee hatuudhaan hawwuudhaan hafuura kanaan qabamee hojii hamaa akka hin hojjenne na eegi. Waaqa eebbaa xiqqoo laatee guddaa kan walitti qabatu baay'isee kan guures irraatii nafne sin akkan cimuuf yaa gooftaa dhuguma boqonnaa naaf ta'i lubbuu koo hundumaa caalsistee akka isheen hin baay'isne akka isheen hin beelofne na taasisi. Atis immoo na gammachiisi yeroo hundumaa nageenya koo harka keetii akkan argadhu na taasisi. Akkan sin gaddisiisneef abbaa qabeenyaa ta'ee akka sin daganneef hiyyeessa ta'ee immoo haatee akka sin gaddisiisneef qabeenya daangaatiin naa kenni. Baay'ina qarshiitiin akka sin daganne baay'ina dhabiinsaatiin haatee akka sin gaddisiisne eebba kanarraa fudhatu abaarsa hundumaa narratti yaadamu narraa balleessi. Hafuura batatii, hafuura asmaatii, hafuura salaabii eebba koo narraa fudhachuuf qophaa'e sana waraansa daabiloosiin fannoo keetiin narraatii fageessii narraa dhabamsiisi. Eebba waaqa eebbaa har'as fuuldura keetti eebbaaf kadhannaadhaaf bal'istee qabeenyaa fi aangoo jireenya koo otoo hin ta'in jireenya kee nyaachisuu kee yookiin immoo gargaaruu keetiin akkan cimu hojjedhee wanta argadhe hundumaan akkan eebba argadhu qabeenya koo fudhachuudhaan warra dhufan hojii cubbamootaa hundumaa irra narraa fageessi. Akkan hin banne qarshii koos cubbuudhaan walitti guuree akkas hin gaddisiisne beela'ees akkas hin daganne Waaqayyo ati qabeenya kana eebbaatiin jaalalaatiin akka naa kennitu sin kadhadha jechuudhaan inni jalqabaa gargaarsa Waaqayyoo argachuudhaaf inni lammataa ammoo eebba Waaqayyoo argachuudhaaf wanti hundumtu adeemsaaf heeraa fi kallattii mataa isaa ta'e ni qabaa jechaadha. Kamitti kadhannaa? Maal jennee kadhannaa? Waa'ee maalii kadhannaa? Yoomfaa kadhannaa? Yeroo dhibamnu maal jennee kadhannaa? Yeroo eebba dhabnu gargaarsa Waaqayyoo gaafa barbaannu maal jennee kadhannaa kan jedhu barumsa guddaa kan of keessaa qabu waan ta'eedhaaf kutaan 16ffaa kanumaan gaafa xumuramu kutaan 18ffaa ammoo torbee itti aanu barumsa biraatiin walagarraa jechaadha. Sinirraa kan eegamu sheerii sabiskiraayibii gochuudhaan hordofuu waliif dabarsuudha. Bifa salphaatiin kan laallu kun guyyaa tokko nu fayyada. Barumsa irra barannu koorsii irra nuuf kennamu jireenya keenya keessatti guyyaa borii rakkoo nu quunnamuuf dhibee nu quunnamuuf dhaabuuf argachuu qorumsaa fi gidiraa nu quunnamu kan ittiin ceenu ta'uusaa beeknee barnoota kana seeraan barachuun barbaachisaadha. Kan nu barsiise kan nu gorse galanni Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiif haa ta'u nu haa turu nagaatiin tura.